Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota Amboo YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii jirtu nagaa keessanii ana jiraatu hordoftoota koo baga jiraattanii isiniin jedha akkam jirtu naguma keessanii miti baga jiraattanii egaa har'ammoo Saayidoon sinii fidee dhufe jechuudha Adaamaa YouTube kan jedhamu Saayidoo jechuudha namni wallaaltan hin jirtu jedhee yaadu jabaa Oromoon qabdu yuutuubara jabaadha jechuudha Saayidooni. Akkasuma gaa Saayidooni haadha manaasaa haaraa faana kun akkanatti ayyaana yidaaffata zanaa jechaa oolee jechuudha. Obboloota koo egaa Saayidoon akkanatti gammaduu isaatii fi baay'ee takkan gammadeef jechuudha obboleessa kanaa fi baay'ee tokkoon gammadeef dhugaa rabbii jechuudha. Kanaan dura gaa akkasuma haadha manaansaa guddoon Sumayyaadha jechuudha. Sumayyaa faana madda gargar wanni jedhanii wal lolanii waggaa 2 guutaniiru natti fakkaata gaa obboloota koo hordoftoota Amboo YouTube waggaa 2 guutaniiru isiniin jedha. Egaa akkasuma ayyuu fuudhee ture ayyuudhaanis immoo walii kanii amma immoo ishiin kun haadha manaasaa haaraadha jechuudha. Egaa namni wanni Saayidoo hin beekne hin jira jedhee hin yaadu hordoftoota Amboo YouTube yoo Saayidoo hin beekne Adaamaa YouTube irra dhaqaatii Saayidoo baradhaa isiniin jedha hordoftoota koo obboleessa kiyya Saayidoo baay'ee sii gammade jechuudha baay'ee dhugaa rabbii jechuudha nama kabajaa qabu Saayidoon baay'ee nama jaalatamaa nama kabajamaadha jechuudha. Ijoollee isaallee baay'ee barbaadaa ture baay'ee itti dhiphataa ture Sumayyaa hedduu tokko barbaadaa ture hedduu tokko cinqamaa ture garuu Sumayyaadhaan amma yoona ga'utti otoo waliin argatin turani jechuudha. Haadha manaasaa haaraa faana immoo kun akkanatti fataa zanaa jechaa jira jechuudha. Obboleessa kiyya Saayidoo hedduu sii gammadeera siin jedha. Egaa hedduu nama gammachiisa obboloota koo warri akkuma koo gammachuu namaa gammadanii subscribe share godhuudhaan Amboo YouTube kana subscribe share godhuudhaan natti argisiisa komentii barreessuudhaan natti argisiisa isiniin jedha. Dhugaa rabbii Adaamaa YouTube jedha kan Saayidooyi dhaqaatii isaafillee subscribe share godhaafi isiniin jedha. Waan baay'ee irraa barattanii Saayidoo irraan isiniin jedha. Waan baay'ee yuutuuba cimaa Oromoon qabduudha jechuudha obboloota koo dhaqaa isinillee jajjabeessaadha. Obboleessa kiyya Saayidoo hedduu sii gammade dhugaa rabbii baga rabbii si gammachiise ammayyuu dhugaa rabbii akkatti fataa jedhi malee fataa jechuun kee baay'ee nama gammachiisan siin jedha. Kanaafiyyuu hordoftoota koo ani baay'ee tokkoon gammadee fi obboleessa kiyya Saayidoodhaa fi baay'een gammadee ilma Oromooti kabajamaa jaalatamaa mucaa cimaa jechuudha nama qaxalee nama cimaadha. Dhugaa rabbii baay'een gammadeef jechuudha akkanatti ayyaanaan kanaanii inni akkanatti gammadee arguu kootii fi baay'een Saayidoodha isaa gammadee rabbiin immoo ijoollee keetiinis walitti si deebisee daa'ima kee si argisiisee ijoollee kee jaalattu si argisiisee rabbi si haa gammachiisuun siin jedha. Gammachuun kee itti haa fufuun siin jedha obboleessa kiyya Saayidoo baay'ee tokkoon sii gammadee baay'ee tokkoon sii gammadee jechuudha. Gammachuu namaa obboloota koo warri Amboo YouTube hordoftoota Amboo YouTube taatan hundumti keessanii akkanatti ennaa namni namaa gammade ennaa namni gammade akkanatti namaa gammadaan siniin jedha hordoftoota koo. Isinillee baay'een sin jaaladha baay'een sin kabajaa hordoftoota koo kanan baay'ee jaaladhuu fi warran baay'ee sin jaaladhu baay'ee sin kabaju